Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa baay'atu jechaa har'a seenaa Niik tokko kitaaba barreessaan tokko barreessee irraa isinitti agarsiisuun barbaada. Mata dureen ani irratti isiniif barreessu yookaan isiniif odeessuu barbaadu waan gaarii yaadi yookaan waan gaarii sammuu keetti haasa'ii kan jedhudha. Akka barreessaan Niik jedhamu kun kitaaba Life Without Limits jedhu irratti waa'ee haasaa gaarii ofitti haasa'uu barreessee akka armaan gadittan isiniif dhiyeessa. Barreessaan kun barreessaa akkuma fakkii isaarraa argaa jirtan kanatti harka, miillaa fi qaama hir'uu nama ta'edha. Dhalataa biyya Awustiraaliyaa jechuudha. Dhalataan kun akkas jechuun odeessa. Osoon hin beekin dura ana nama miilla hin qabne, nama harka hin qabne kana durbitti siqxee hariiroo jaalalaa wajjin uumtu ni jirti jedheen of ceephaa ture jedha. Niik ergan osoo harkas miillas hin qabaatin waan hundumaa gochuu akkan danda'u baree garuu waanan jechaa ture yookaan wantan ofitti haasa'aa ture kana hundumaatti nan gaabbee jedha. Niik waan gaarii ofitti haasa'uun ilaalcha gaarii akka qabaannu godha. Ilaalcha gaarii qabaachuun ammoo jireenya gammachuu qabu akka jiraannu godha. Kanaafuu haasaan keenya haasaa waan gaarii ibsuu haa ta'u. Mee ammas waa'eedhuma waan gaarii yaaduu wajjin waan ol qabatu fakkeenya tokkoon isinitti hima. Yeroo tokko jedhama Profeesara tokkoo fi namootatu waa'ee du'a booda jireenya jiraachuu fi jiraachuu dhabuu irratti walitti falmani. Profeesarichi du'a booda jireenyi jira jedheeni. Namoonni kaawwan immoo hin jiru jedhanii deebisaniifi. Innis akkamitti hin jiru jettanii jedhee gaafannaan isaan immoo namni achi dhaqee galee waan hin jirreef nuti waan beeknu hin qabnu jechuudhaan deebisaniifi. Isaan immoo deebisanii mee ati immoo akkamitti amante jedhaniini. Profeesarichis akkas jedheeni. Anis dhaqee hin argine garuu asitti hin jiru jedhee sammuu kootti haasa'ee achi dhaqee gaabbuu koorraa asumatti jira jedhee yoo namane waan na miidhu hin qabu jedheen jedhama. Haasaan kee humna qaba. Waan waa'ee hin baafne ofii kee irratti hin haasa'in kan jedhu ergaa dubbii kooti. Mee wanta kana kan cibsu waanan dubbise irraa ammas isiniif dhiyeessuu barbaada. Akka qorannoon tokko odeessutti addunyoota sadantu jiraa jedha. The Three Worlds jedhu afaan Ingiliffaatiin. Waan haqatee addunyaa kanaa fi muuxannoowwan irraa argachuu dandeenyu inni jalqabaa addunyaa isa kam waliin yeroo keenya dabarsina kan jedhudha. Mee garaagarummaa addunyaa sadeenii haa ilaallu. Addunyaa tokkoffaa addunyaa qaamaan mul'attu kanaa jechuudha. Addunyaan kun addunyaa mul'attu, addunyaa wantoonnii fi taateewwan adda addaa keessatti raawwataman kan ijaan argamtu kana addunyaa nuti waan hundumaa keessatti arginudha. Addunyaa kana keessatti isa fiigus, isa taa'us, isa dhaabatus, warra bu'anis, warra gaddanis, warra ajjeesanis, warra du'anis wantoota baay'ee ijaan arguu dandeenya. Addunyaa qaamaan keessa jiraannu jechuudha. Addunyaa lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyiin keessa jiraatan kana jechuudha. Addunyaan tokkoffaan. Addunyaan lammeessuun immoo addunyaa addunyaan lammeessuun immoo addunyaa qalbii yookaan addunyaa yaadaatii jedhamti. Addunyaan lammaffaan yookaan lammeessoon kun addunyaa sammuun dhala namaa keessa oolu, buusee baasu, qofaasaa yaadu, xiinxalu, karoorsu, gadi buusu, ol kaasu. Addunyaa nuti eenyu wajjin osoo hin mari'atin sammuu keenya qofa waliin keessa jiraannu. Addunyaan kun subjective world yookaan addunyaa waan qabatamaan mul'attu osoo hin taane addunyaa yaada dhuunfaa kan ofirratti hundaa'edha. Yeroo namni dhuunfaan tokko waa'ee addunyaa ishee ijaan argamtuu kanaa yookaan waa'ee addunyaa tokkoffaa kanaa qofaasaa sammuu isaa waliin yaadee buusee baasee yaada isaan wanta sana murtee sana ofiima isaan deebisee diigu jireenya addunyaa argu kanaa dhiisee sammuu isaatiin jireenya ofii isaatii jiraatu addunyaan akkasii kun addunyaa lammeessoo jedhamti. Addunyaan kun addunyaa sammuu jedhamuun ni danda'a. Sababni isaas addunyaa kana keessatti kan qooda olaanaa qabu
wanta nuti sammuu keenya keessatti yaannu waan ta'eef addunyaan kun addunyaa sammuu keenyaati. Addunyaa arginu addunyaa tokkoffaa irratti waan argine kophaa keenya teenyee buusnee buufnee odeessinee itti yaannee gadi buufnee ol baasnee lafti nuti itti rakkachaa oollu addunyaa lammeessoo yookaan addunyaa sammuu jedhamuun beekama. Addunyaan inni sadeessoon yookaan addunyaan sadaffaan addunyaa bu'aa qalbii yookaan bu'aa yaadaa jedhamuun beekama. Addunyaan kun addunyaa kana keessatti bu'aa wanta nuti addunyaa lammeessoo keessa teenyee yaannetu ba'ee warra kaanitti mul'ata. Addunyaa sadeessoon kun immoo shared subjective experience world yookaan addunyaa muuxannoowwan addunyaa dhuunfaa keessa jiran qaama biroof itti qoodaman. Addunyaa nuti wanta yaad addunyaa nuti wanta addunyaa lammeessoo keessatti sammuu keenya waliin hojjechaa turre gara namoota nurraa hirachuu yookaan qooddachuu danda'anitti gadi baasnee himnuudha. Kanaaf dhalli namaa addunyaa kana sadan waliin wallaansoo wal qabaa oola. Egaa asirratti wanta nuti hubachuu qabnu wantoonni nuti addunyaa lammeessoo keessatti goonu sun addunyaa jalqabaaf addunyaa sadeessoodhaaf baay'ee murteessoo akka ta'anidha. Addunyaa lammeessoo kee sirriitti irra deebi'i ilaali. Addunyaan lammeessoo addunyaa sammuutii jenneerra. Addunyaan sammuu kee kun addunyaa ijaan argamtu kanaaf addunyaa sadeessoof yookaan warra kaaniif bakka nuyi itti waaqoonnuuf baay'ee murteessaadha. Har'a wanta dhaloonni addunyaa mul'attu kana keessatti gochaa oolu inni gaariin inni gadheenis kan inni dhufu addunyaa lammeessoo keessaati. Erga xiinxalamee adda baafamee itti yaadamee booda akkaataa lamaan gara addunyaa mul'achuu danda'utti yookaan gara addunyaa tokkoffaatti as ba'a jechuudha. Akkaataa tokkoffaan osooma hin mari'atin kana jechuun gara addunyaa sadeessootti osoo hin fidin wanta gochuu barbaade sana bu- bu'aasaa qofa bu'aasaa qofa nu agarsiisuu danda'a. Sammuu isaa keessatti waan yaade sana osoo namaan hin mari'atin osoo addunyaatti hin dhiyeessin gara dissiishiniitti yookaan immoo gara murteetti deemuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namoota of ajjeesanii fi namoota dhoksanii nama ajjeesanii gatan ilaalchi isaanii addunyaa lammeessoodhaan kan guutedha jechuudha. Ilaalaa sammuu isaanii qofa waliin erga mari'atanii booda bu'aa wanta yaadanii sanaa addunyaa mul'atatti dabarsuu akkaataa lammaffaan addunyaa lammaffaatti dabarsuu jechuudha. Akkaataa lammaffaan immoo gara addunyaa sadeessootti fiduudhaan ta'uu danda'a. Kun immoo namni wanta sammuu isaa keessatti yaadu gara addunyaa mul'atutti gadi baasa. Fakkeenyaaf namni nama jibbu tokko jalqaba waa'ee nama jibbuu sanaa sammuu isaa keessatti waan hamaa erga yaadee booda gara nama jibbuu sanaatti gadi ba'ee ajjeesuu yookaan arrabsuu danda'a. Dubbii koof kaayyoo koo hin daganne dhaggeeffattoota koo kan ani waan gaarii yaadii yookaan waan gaarii ofitti haasa'e jedheefis wantoonni addunyaa lammeessoo kana keessaa dhufan yookaan addunyaa sammuu keessaa dhufan addunyaa tokkoffaaf addunyaa sadeessoo kana miidhuu waan danda'aniif kana jechuun yoo addunyaa ofii keetii keessatti waan gaarii waan nagaa waan sirrii yaadda ta'e addunyaa warreen hafan lamaan nagaa gochuun salphaadha. Kana gochuuf garuu ilaalcha nan jijjiirama jedhu qabaachuu nu feesisa. Ilaalcha gaarii qabaachuu jechuun addunyaa lammeessoo kee sirreeffadhuu jechuudha. Ammumaa ati wanta sammuu kee keessatti yaaddu gara gaariitti siksaa yookaan butaa deemtu ilaalchi kee sirrataa deema. Ammuma ilaalchi kee sirrataa deemu jireenyi kee sirrataa deema. Har'aa jalqabee jireenya mijataaf sirrii jiraachuuf ilaalcha gaarii qabaachuu fi hojii jireenya gaarii barbaaddu sana na jiraachisa jettee yaaddu hojjechuun har'uma jalqaba. Hubadhu jireenyi mijataa fi nagaa qabu jiraachuuf qarshii qofti gahaa hin taane gahaa akka hin taane beekuun baay'ee gaariidha. Jireenya mijataaf jireenya gaarii jiraachuuf ilaalchatu gahaadha. Ilaalcha kee sirreeffadhu. Waan gaarii ofitti haasa'i. Jireenyi jireenya gaariis hamaas baatee deemaa wanta baatee deemu sana hundumaaf bor jijjiiramni jira. Har'a qaama miidhamaa ta'uu dandeessaa, harka dhabuu dandeessaa, miilla dhabuu dandeessaa, ija dhabuu dandeessaa. Jireenyi sitti toluu dhiisuu danda'a, beela'uu dandeessaa, quufuu dandeessaa. Akka barbaaddetti namni si tuffachuu danda'a, ati nama hin taatu siin jechuu danda'a. Kun hundumtuu
waan jireenyi baattee deemtudha. Yeroo hundumaa jireenyi waan ati feetu qofa miti kan baatee deemu. Wantoota ati hin feenes baay'ee baatee deema. Wanta inni baatee deemu sana hundumaa dandeessee obsaan dabarsitee ilaalcha kee sirreeffattee nan jiraadhaa ni danda'ama jettee addunyaa sammuu kee amansiisuun sirraa eegama. Kana ta'uudhaa yoo baate wanta qofaa kee teessee yaaddee buuftee baaftee halkaniif guyyaa itti yaaddu sana gara du'aatti jijjiiruu dandeessaa jechuudha. Yaa obboleessa koo yookaan obboleettii koo, addunyaan addunyaati irra jiraattu kun addunyaa waan salphaatiin akka salphaatti si dhageessu miti. Kanaaf sammuun kee ilaalchi kee sirrachuu qaba. Kitaabni kun waa'ee ilaalchaa barsiisa. Kanaaf mata duree ilaalcha jedhu kanarratti xiyyeeffadhee kutaa kutaadhaan isiniif nan dhiyeessa. Biyya nagaa oolaa, galatoomaa.